Liqiin yeroo akkamii gaariidha? Yeroo akkamii miidhaa qaba? Namoonni baay'een liqiin akka hamaa ta'ettidha kan isaan kaasanu. Namoonni tokko ammoo liqii malee qabeenyi hin horatamu, liqii malee qabeenyi hin ijaaratamu jedhu jechuudha. Egaa isaan kamtu sirriidha? Isaan kamtu ammoo dogoggora? Mee fakkeenya salphaa fudhannee waliin haa ilaallu. Nama lamatu ture haa jennu. Lamaan isaanii qarshii liqeeffatan. Qarshii 100 liqeeffatan. Inni tokko qarshii liqeeffatee qarshii sanaan maashina xiqqaa saamunaa oomishu bitee saamunaa ittiin oomishuu jalqabe. Saamunaa sanarraas galii argachuu jalqabe. Galii sanaan bu'aas argatee maatii isaas ittiin jiraachifachuu eegale. Maarree liqiin akkasii kun liqii faayidaa qabu, liqii bu'aa qabu jennaan jechuudha. Fakkeenya biraa yoon isinii dabalee qote bulaan tokko qarshii liqeeffatee sanyii fi xaa'oo ittiin bituudhaan oomisha isaa dabalee haa jennu. Maarree bu'aa argamsiise waan ta'eedhaaf liqiin akkasii liqii bu'aa qabdudha jennee fudhannaa jechuudha. Fakkeenya biraa yoon isinii dabale barataan tokko liqeeffatee liqiidhaan baratee haa jennu. Barumsa sanaan ogummaa dabalate, ogummaa sanaan hojii argate. Maarree hojii sanaan bu'aa dabalataa yookaan qarshii dabalataa, miindaa dabalataa ittiin argate jechuudha. Yeroo akkasii gaa liqiin wantoota akkasiitiif fudhataman kun liqii bu'a qabeessadha jenneetu yoo fudhannaa jechuudha. Inni lammaffaan ammoo namni lammaffaan tokko ammoo qarshii 100 akkuma isa duraa sana liqeeffatee haa jennu. Qarshii sanaan moobaayila qaalii fi uffata qaqqaalii bitatee haa jennu. Yeroo booda qarshii sana liqii sana kaffaluudhaaf liqii biraa isa barbaachisa yookaan ammoo hojii biraa isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu liqii akkasii kana gaafa liqeeffannu liqii hamaa jenneeti waamnaa jechuudha. Sababni akkas jennee waamnuuf liqiin liqeeffatame sun bu'aa inni fide yookaan argamsiise tokko hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu liqiin liqeeffatamu tokko bu'aa argamsiisa yoo ta'e yeroo dheeraattis yeroo boodaas haa ta'u ammas haa ta'u bu'aa argamsiisa yoo ta'e liqiin akkasii liqii bu'a qabeessa yookaan liqii bu'aa qabudha jennee waamnaa jechuudha. Egaa asirratti xiyyeeffannoon keenya liqiin ani liqeeffadhu sun bu'aa naaf qaba moo baasii naaf dabalaa jennee adda baasuu qabna jechuudha. Namtichi liqii liqeeffatee ittiin moobaayila qaqqaalii bite sun moobaayilli sun baasii isaaf dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayilli tokko kaardii isa barbaachisa. Yeroo booda immoo liqii sana kaffaluuf illee baasii biraa yookaan liqii biraa yookaan hojii biraa isa barbaachisa. Maal egaa ikoonomistoonni akka jedhanutti liqii liqeeffachuun mataan isaa miidhaa hin qabu jedhu. Haa ta'u garuu wantoota nuti liqeeffannuuf sanatiyyuu murteessaadha jedhu. Liqii gaafa liqeeffannu liqiin an liqeeffadhe kun naaf hojjetamoo anatu isaaf hojjetaa waan jedhu adda baafachuu qabnaa jedhu. Kanaaf iyyuu gaa namoonni baay'een rakkoo akkasii keessattidha kan isaan kufan. Baay'een keenya liqii liqeeffanna garuu gaafa liqeeffannu wanta liqeeffadheef sun bu'aa naaf qaba moo baasii naaf qaba, baasii fidee dhufa moo bu'aa fidee dhufa waan jedhu osoo adda addaan baasin liqeeffanna. Kun ammoo miidhaa guddaa keessatti nama galchaa jechuudha. Maarree viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sabskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif illee qoodaan isiniin jedha. Toora yuutuubii keenya illee sabskiraayib godhaa isiniin jenna.